jira. Amma isaanii lama qopheeffadheen jira. Kana namoonni maatii godhuuf deema na wajjin turtu. Maqaa isaa kaammoo isinitti ni beektan jedhee yaada. Wanti hin godhu hin bareeda kun akkanatti godhe akkanatti godha. Kalla baay'ee tokko bareeda, baay'ee tokkodha. Biddeena sitti fakkaata. Keessattuu warri biddeena hin argine erga biyya arabaa kana dhufne baay'ee nama hawwata jechuudha. Akkanatti isaanii koo waliin jaadheen jira. Ammaaf isa gurraacha kana ni gartu jedhee yaada. Isaan dibsi jedhuuni ani waan isaan beeku garuu shookan irra bittisilanii hin ta'u garuu maaliif akka ittiin baay'anne shookadhaan irra bittisitu jechuudha. Kanta yoo itti baay'attes hin jaalatani. Jammallee miti waan isaan hin galle garuu beekan dibsi jedhuun wanta tamira irraa hojjetama. Baay'ee tokko namatti tola. Baay'inni keessan warreen biddeena mana arabaatti akkamitti hojjettu jettani kaamerumatti gootaniiti kan achiin booda baay'inni boodaraan hin jira. Isa waliin bukeessitanii galgala bukeessitan ganama itti uffattu maashinatti daayitanii filla galuu. Ganama yoo kaatan baay'ee tokko ija baasachuudha. Ani kana garuu ammuma hojjedhe nama waan nun barbaachisu. Bukaa'ee sirriitti akka ija baasuuf miti isaanii. Nyaatuma kana maqaa isaa marasiita jedhama. Marasiita jedhamu nyaachuu fedhi malee wanni shookadhaan irra bittisuuf akka ittiin baay'anneef yoo itti baay'ate si nyaatanii kaza sanamaa fi siniin jedha. Akkasi baay'ee ijoollee keenya YouTube kiyammoo subscribe nama godhuu hin dagatinaa. Maatii koo ta'uu hin dagatinaa. Bakka dogongores na jajjabeessuu hin dagatinaa. Isiniin jedha. Kaza akkanatti godhame. Sebelum kau biaya garis ini tahu negara pola nama bakat treni ternyata menggesa sewaktu sabtu cerai araf pada cerah amma kau bakat treni ternyata menggesa negara pola akhirnya ternyata berita karena dana ini berita ini mati keluar lagi ini baru nama tinggal di jatah baay'ee bareedaadha jettan immoo dhibba naa barreessaa. Dhibbuun natti xiqqaataa miti ree waan akkasii ta'e ani immoo gosan jaaladha waan ta'eef kanaafiyyuu warri mafgoostii naan jettan immoo iyyuu kan namni gosan beekne mafgoostii naman jechuun immalu akkasii amma saati arafadeen jira nagaa uraa siniin jaaladha. YouTube waliin jajjabeessaa viidiyoo waliin ilaalaa. Subscribe waliif godhaa. Bakka tokko beekuu bakka tokko wallaalee waliif share godhaa walitti himaa isiniin jedha. Kanarra qabaxxaamaanchi jiralee yeroon gadaa dareeffamoo ada jechuun walitti kan inni jennu afaan arabaa kan nu balleessee jira. Booda kana sa'aatii misaatirratti walitti deebina amma nagaan fuula guyyaa gaarii ganaman ciree sin gaabbasin jira. Kanaaf nyaadhaa hunda keessan warri maatii koof taatan
wanti keessan iyyuu naaf nadhaa walumatti koofin taane simmoo qilleensuma irra simbira haasoo ciree akkana bareedu kana sahaanii lama dalagee dammatti godhee way damman jedhamudha dammanatti fakkaate asal dibsi jedhama kamirarraa hojjetama kan isaan nyaatanii kuni dibsi jedhama isaan afaan isaaniitiin akkasitti qopheessan jira amma deemanitti geessaa baay'ee tokko beela'anii eeggataa jiru waan ta'eef kana fakkaata kun cireen biyya arabaa biyya keenya osoo ta'e oromiyaa lalissu buskutii nyaattaa baay'ee jiraame kunoo asitti immoo ciree kana wanta biraas yeroo dalagu isinitti agarsiisa amma maqaan isaa isinitti himu akkasii biyya gaarii sadaffaa ta'uu filatoo baay'ee tokko raffatee jira nagaan nafoolaa isiniin jaalladha wanti keessa yeroo senekta kursi warrinyaachu beelbaadden baay'ee tokko namaaf tasmaamaa maadichi limmoo xaafii adii fakkaata isin ajaa'ibu ijjisaa qoftee namatti hin bareeda maadichi xaafii adii fakkaata baay'ee tokko namatti tola kanaaf biddeen isaanii baay'ee tokko akkanuma bareeda dhaan irraa hojjetee bakka kanarraa jechuudha kamera itu baisu kamera terkeset juga bisa bagi di bodara jada masa keka mina dalai nuni be itu mi bisa terkeset juga Helza hai kanzir suari siapa kau biaya garis ini fatau negana pola ternyata mengesa sewajina sabti sire arafa denjira amma kawa ke terene ternyata mengesa nagana pola akhirnya ternyata barida kana dalaini ni barida wa mati tolong lagi ni wari mati tolong jetan komen nama desa wari yani kuna mati tolong bayi barida jetan emo Ibana berresa, ibu nanti terkata tiri, ini kesite, ani mau kosan dalam jalan tiri, karena perlu ori mau kosti, nanti tanya mau itu karena me kosan begini mau kosti nama nanti emalu, sama saat tiada pada jalan agama orang sendiri jalan dah. Jadi saya video wali dala and subscribe wali kuda baca toko biku baca toko wali wali share kuda wali tikma sini kuda karena rata baca macam jadi yang kada dari kamu ada sesuatu wali sudah kena nijennya apa narawa kamu berada sejarah booda kala sa'aatii misaatirratti walitti deebina amma nagaannaa fuula biyyaa gaarii ganaman ciree sin gaabbatiin jira naaf nyaadhaa hunda keessan warri maatii kooftaatan hundi keessan iyyuu naaf nyaadhaa warri maatii koofin taane simmoo qilleensuma irra simbira haasoo ciree akkana bareedu kana sahaanii lama dalagee dammatti godhee way damman jedhamudha dammanatti fakkaate asal dibsi jedhama kamirarraa hojjetama kan isaan nyaatanii kuni dibsi jedhama isaan afaan isaaniitiin akkasitti qopheessan jira amma deemanitti geessaa baay'ee tokko beela'anii eeggataa jiru waan ta'eef kana fakkaata kun cireen biyya arabaa biyya keenya osoo ta'e oromiyaa lalissu
Biskuitii nyaattaa baay'ee jiraame. Kunoo asitti immoo ciree kana wanta biraas yeroo dalagu isinitti agarsiisa. Amma maqaan isaa isinitti himu. Akkasii guyyaa gaarii sana fa'aa ta'uu baay'ee tokko fedhee jira. Nagaan nafoolaa isiniin jaalladha hundi keessa yeroo egaa amma nyaata koo xumuree jira. Amma saanii lama qopheeffadheen jira. Kana amma maalii godhuuf deema na wajjin turtu. Maqaa isaa kaammoo isinitti ni beektan jedhee yaada. Wanti hin godhu hin bareeda kun akkanatti godhe. Kanatti godha. Kalla baay'ee tokko bareeda. Baay'ee tokko la. Biddeena sitti fakkaata. Keessattuu warri biddeena hin argine erga biyya Arabaa kana dhufne baay'ee nama hawwata jechuudha. Akkanatti saanii koo waliin jaadheen jira. Ammaaf isa gurraacha kana ni gartu jedhee yaada. Isaan dibsi jedhuun ani waan isaan beeku garuu shoofan irra bittisilanii hin ta'u garuu maaliif akka ittiin baay'anne shoofadhaan irra bittisitu jechuudha. Kanta yoo itti baay'atte sin jaalatanii dammallee miti waan isaan hin galle garuu beekan dibsi jedhuun wanta tamira irraa hojjetama. Baay'ee tokko namatti tola. Baay'inni keessan warreen biddeena mana Arabaatti akkamitti hojjettu jettan kaamerumatti gootaniiti kan achiin booda baay'inni boodaraan hin jira. Isa waliin bukeessitanii galgala bukeessitan ganama ni tolfattu maashinatti daayitanii filla galootu. Ganama yoo kaatan baay'ee tokko ija baasa jechuudha. Ani kana garuu ammuma hojjedhee nama waan nun barbaachisu. Bukaayee sirriitti akka ija baasuuf miti isaanii. Nyaatuma kana maqaa isaa marasiita jedhama. Marasiita jedhamu nyaachuun fedhi malee wanni shoofadhaan irra bittisuuf akka ittiin baay'anneef yoo itti baay'ate si nyaatanii kaza sanumaa fi siniin jedha. Akkasi baay'ee ijoollee keenya yuutuubii kiyya immoo sabskiraayib nama godhuu hin dagatinaa. Maatii koo ta'uu hin dagatinaa. Bakka dogongores na jajjabeessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Kaza akkanatti godhame. Hai, kan jirtu fayyadaksanii nagaa kun jira. Akkam jirtu mee warri maatii koo taatan sabskiraayib sheer godhuun na jajjabeessaa. Mee namni nyaata kan maqaa isaa beektan hundi keessan tokko murteessanii koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Nyaata kana maqaan isaa maal jedhama? Natti hin bareeda. Biddeena fakkaatu akkasitti namni maqaa isaa beekne tokko keessanii koomentii jalatti naa barreessaa. Maal jedhama nyaata kana maqaa isaa beektu ammaan booda yeroon dura jalqabu nan dagadde waan ta'eef yeroo jalqaba isaa gaafa lammataa hojjedhu isinitti agarsiisa. Ammaaf kun akkanatti hojjetama. Eeleen isaa kana akkanatti hojjetama. Warri beekne baradhaa. Asumaan immoo biddeena yaadatina warri biddeena hin arganne biyya Arabaa kana biddeenni baay'ee guddiidha. Biddeena nama yaadachiisa. Biddeena fakkaata garuu itti fayyadamuu ni dandeessan ijoolleen Oromoo. Maaliif isuma kana irshoo kaameraatti gootanii sooma isatti gootan kanaan akka biddeenatitti fayyadamuu ni dandeessan. Kuni eeleen kan isaa qofaa
eeleen biraa hin jira waan ta'eef isarratti ni fayyadamtu jedhee yaada. Warri biddeena sinarraasus wanti marruyyuu mana arabaa keessa ni jira waan ta'eef akkasitti itti fayyadamtu. Mee ammaaf bilcheechinee ilaallaa sinan jedha akkanumatti. Ammaaf akkanatti hojjedheen jira. Mee maal akka fakkaatu walumaan bilcheechinee ilaallaa. Kunoo bilchaatanis ni jira, baasan jira. Akkamitti hojjetama? Booddee immoo nyaanni inni waliin nyaatamu ni jira jechuudha. Kan ittiin nyaatamu jechuudha. Isinitti agarsiisa. Nyaati ta'ee jira. Akkanatti hojjenna jechuudha kun. Irraa wanti isin dursitanii yeroo isa qopheeffattan wanti isinitti gootanii kaameraadha. Xiqqooshii banuutti boodaraadha jechuudha. Irraa wanta biraa wanti inni barbaachisu hin jiru jechuudha baay'inaan. Akkamitti bareeda kun. Namatti tolaami. Baay'ee tokko namatti hin tole. Nyaanni isaa kan baay'ee tokko mirsiidha. Ijoolleen keenya warri biddeena baay'istaniitu argachuu hin dandeenye. Haala kanaan jechuudha kaameraatti gootanii galgalaan jechuudha makiinaatti daayitu allaataatti jechuudha. Allaataatti daayitanii baay'istanii hin daayitanii. Yoo baay'istanii daayitanii laxxaxaman ta'eef akkanatti ni tolfamaa jechuudha. Amma callali kan bareedu kun. Bakka biddeena jedha. Isaan xiqqoo ishee wanta dhangaggaa'u waan jaalataniif kuni garuu xiqqoo isheedha sukkaara qaba. Isin yeroo biddeena godhattan sukkaarri isin hin barbaachisu soogidda qofa kaameraadha. Yaanni isaa akkasumatti gootanii tolfachuu ni dandeessanii isin jedha. Kanaafuyyuu amma boodaas wanta namatti tolu bareedaa isaa qabadhee isiniif hin dhufa. Kanaaf yuutuubii koo sabiskiraayib sheer godhuudhaan na jajjabeessuu maatii koo ta'uu hin dagatina. Ayyuu yuutuub yoo jettan wanti keessan isiniif waa jechuu barbaadeefanii. Kanarra kanaaf immoo yeroo biraa walitti deebina. Wanti biraa qabadhee ta'uu isiniin jira. Kanaan immoo ammaan kanuma irratti xumurra. Galatooma fayyaa isiniin jaalladha hundi keessanuu. Na jala gubachaa jira.